Sheerii godhaa viidiyoo kana sheerii godhaa. Sheerii godhaa. Namni akka baay'inaan argutti jechuudha viidiyoo kana. Akka Oromoo baay'ee bira qaqqabuun barbaada. Sheerii godhaa akka namni baay'een arguun barbaada viidiyoo kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleewwan kiyyaa kanneen hordoftoota amantaa islaamaa taatan akkuma san ilmaan Oromoo guutuu addunyaa keessatti argamtan nageenyi kiyya simbira haa qaqqabu. Nagaa jirra wayita jennu hundi keenyayyuu miira keessa jiru nan hubadha. Dhala Oromoo ta'ee ka'ee Oromoo irraa kan dhalatee hikkaan Oromummaa kan galuuf jechuudha. Oromoo ta'ee hedduu kan adurree ta'ee jechuudha. Dhiiga isaa nyaataa jiru, lammii isaa nyaataa jiru hedduutu jira. Kana jechuu kiyya miti. Oromoon Oromummaan keessatti mul'atuu fi maalummaan Oromummaa galee fi kee Oromoodhaaf dhaabbatu kamuu jechuudha nageenyi kiyya sinaa qaqqabu. Kanatti aansee wanti hin jedhu gadda waggoottan 6-7 amma dura dabarsine jechuudha. Qabsoon Oromoo amma hin jalqabne waggaa dheeraa dabarseera. Akaakailee abaabilee keenyarraa qaqqabeeti kan nurra qaqqabee jedhee haa ta'uutii dhiheenyuma umrii keenya kanatti waggaa 6 darban keessaa hagarraa kanatti jechuudha qabsoo suukkaneessaa keessa darbinee jirra jechuudha. Siniif galee qabsoo sana caaltutu ammoo yeroo ammaa irratti nu mudatee jechuudha. Kana wanti jenneef obboleessi keenya artiist Hacaaluun Hundeessaa gootni keenya jechuudha. Waan inni yeroo tokko dubbate OMN irratti torbee wiixata darbee waan inni dubbate jedhe dhageessaniitu hundi keessaniyyuu jechuudha. Rakkoon Oromoo rakkoo amma duraa caalti. Kan duraa sana yoo wayyaaneen nu ajjeefte yookaan diinni yoo nu ajjeesee jedhe addunyaan nu dhagaa. Diinatu nu ajjeesaa jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Har'a garuu afaan Oromoo dubbataa jechuudha. Afaan Oromoo dubbataa yayyii hoolaa wajjiniin mana nu seente taane salphanne jechuudha Oromoo. Nin salphanne hin banne jechuudha. Gaafa Abiy Ahmad yookaan nafxanyichi jechuudha. Gogaa Oromummaa uffatee ka'ee hawaasa keenya balleessuudhaaf dhufee jennee gaafa dubbannee jennu namni nu dhaga'u hin turre. Fokkuu amma dura Oromoon sirna wayyaanee keessatti fokkisee ol fokkisuudhaaf jirra gaafa jennu namni nu dhaga'e hin jiru. Ana miti hayyoonni hedduu waan kan irratti dubbachaa turan. Yeroo kana jedhamee jedhu gariin taayitaa taa'edha. Gariin ammoo gandummaadhaaf jedha. Gariin ammoo murna yookaan gosa yookaan dhaaba inni deeggaru qofaaf jedhee hiika adda addaatti ilaachaa ture jechuudha. Yaa uummata keenya biyya ormaarra rakkannee kan jiraachaa jirru marri keenya iyyuu jechuudha. Jireenya keenya fooyyeffachuuf kan olii gadi fiffiigaa jirru jechuudha. Ormaaf garbittii taanee kan jiraataa jirru biyya keenya keessatti qananiidhaan qilleensa biyya keenyaa ulachaa jiraachuu wallaalleetii miti jechuudha. Biyya ofiiti namni biyya ofii jibbuun jiru jechuudha. Rakkoof gidiraa keessatti geggeeffamu haaleeti namni kan niisee keessaa deemu jechuudha. Sirni Dr. Abiy Ahmad guyyaa taayitaarra bahuu qabee ji'a 2-3 waan darbeen alatti Minilikiin guyyaa fidee inni masaraa kaayyatu kaasee waan inni raawwataa ture namni haqilii qabu namni sammuu qabu hin galaaf ture jechuudha. Kana garuu hubachuu hin dandeenye uummanni keenya jechuudha. Hacaaluu kan ajjeese nafxanyaa osoo hin taane Oromoodhaan jedha. Oromoodha yeroon jedhu maalitti jedha? Sababa sana gaafadha. Artiist Hacaaluun Hundeessaa jechuun mootii tokko jechuudha. Mootii biyya tokko hogganu jechuudha. Onnee Oromoota miliyoona 50 hoggana jechuudha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa jechuudha. Siniif galee viidiyoo kana sheerii godhaa please. Artiisti kun guyyaa yaada sana dhiheeffaturraa kaasee OMN irratti yaada sana guyyaa dhiheeffaturraa kaasee waardiyyaan qixa Jawaariin bifa caalutti kennamuufii qaba ture jechuudha. Kun hin raawwatamne. Namni tokko yoo hagamuu gootummaa qabaate yoo hagamuu dhiirummaa qabaatee jedhe namni tokko nama tokko jechuudha. Isiniif galee
biyya walabummaa qabdu, biyya seera qabdu, biyya gaaddisa seeraa jala bultu keessa jira namni jedhee kee firiidamiidhaan deema jechuudha. Isiniif galee obboleessi keenya kunis akkasitti bilisummaadhaan socho'aa ture jechuudha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa malee sareen daggallii har'a tooftaadhaan akka kanatti hin galaafattuun ture jechuudha bakkee keessatti. Kana gochuu hin dandeenye uummanni keenya. Dubbii dubbatee ka'ee dhiisee callisee bira darbuun jechuudha. Waan inni dubbatee jedhe hiikkaatti laatee mucaan kun maal jedhe miidiyaa kanarratti. Isiniif galee mucaan kun diina miidiyaa kumaatamaan isa hordofaa jiru. Har'a osoo hin taane yeroo hedduu yeroo inni miidiyaa adda addaa irratti wantoota diinonni Finfinnee keessatti isa afaan hordoftee isa gochaa turte Hacaaluu Hundeessaa har'a miti jechuudha. OMN irratti yaadeen dubbate dhageessaniittu. Isiniif galee guyyarraan namaa wajjin wal lolaa deemaa, wal dhaanaa deemaa jedhee dubbataa ture afaan isaatiin jechuudha. Faana jiru isaan jechuudha, tooftaa barbaaddataa jiru jechuudha, nyaachuudha. Maalitti namni keenya sammuu dhabee jedhe har'a Hacaaluun erga du'e waan kana dubbachuun hiikkaan qabu. Waan natti dhagaame fiiliingiin keessa jiru inni isiniif ibsuu barbaadeetan. That is already past. Darbee jira sun jechuudha. Isiniif galee guyyaa sana ture jechuudha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa eeguu kan turre. Darbee nyaatamnee jirra jechuudha. Har'a garuu jechuudha adurreen gogaa Oromoo uffatte Abiy Ahmad jechuudha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa jechuun irreessa harka mirgaa ture jechuudha. Osoo nama sammuu qabu ta'eeti jechuudha. Duudaan ekeraa Manilikitti sagaddu jechuudha Abiy Ahmad. Artiist Hacaaluu Hundeessaa jechuun bakka narra jiru kana nama geessisuudhaaf sadarkaa guddaa hojjete, qixa Jawaara sadarkaa nama guddaa hojjetedha jechuudha. Gaafa inni 4 kiiloon siif mal jedhee achirratti bahee lallabu silaa hadha nama adda durummaadhaan artiist Hacaaluu Hundeessaatiif dhaabbatu ture jechuudha. Abiy Ahmad. Kana booda Abiy Ahmad maal keeti jetteeti Oromoo kan Abiy Ahmad wajjin hiriiruudhaaf dhaabbattu. Gadda irratti gadda diinni waan namarratti hin raawwanne moo namni kabalee kee maa boosse jedhee namatti dha'a. Kabalame ergan kabalame ijji koo hin boosse ergan boohe maaf boosse jedhee na kabale jechuudha. Oromoo ajjeesanii jechuudha. Sanuu Oromoo goota jechuudha sii galee. Fakkeenya Oromoo miliyoonota 50 jechuudha. Akkasitti galaafatanii gadda isaa irratti murtii uummanni Oromoo kennee jedhe Finfinnee keessatti reeffisaan awwaalamuudhaaf hadda achi reeffisaa jechuudha akka reeffa saree jechuudha olii gadi oofama jechuudha. Artiist Hacaaluun Hundeessaa. Du'a saree ta'ee jechuudha akka reeffa saree olii gadi hin deemu jechuudha. Artiistii hagana ga'u jechuudha. Artiistii qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa kana qabu jechuudha. Kan tortore rooban sodaatu jedhama. Tiroobee jira already. Yaa uummata keenya du'as yoo ta'e jedhe ajjechaas yoo ta'e hidhaas yoo ta'e gidiraas yoo ta'e jedhe du'aa ajjeefamaa rakkataa arrabsamaa har'a qaqqabnee jenne miti. Qabsoon reef jalqabde kan uummata keenya. Isiniif galee reef jalqabde abbiis hin murinaa hin gaddinaas hin boohinaas. Boohichi mallattoo kufaatiiti. Boohichi nuufii kan qabu kana booda wanti gochuu qabnu diyaaspooraan biyyoota adda addaarra jirtan obboleewwan kiyya akkuma taayitilii barreeffama amma duratti barreeffama irra keessatti isiniif barreessee jiru. Diyaaspooraan addunyaarra jiru amma irratti wanti inni gochuu qabu obboleewwan keenya biyya keessatti kan du'e jira already goota inni goota qabsaa haadha jechuudha. Du'ee jiran already reeffa isaa awwaalatanii biraa galu. Warra lubbuun har'a jiru garuu jechuudha. Obboleewwan keenya madoo hospitaala keessatti rakkachaa jiran inni lubbuu isaa dhiiga isaa uummata kanaaf biyya kanaaf gureega godheeti kan darbee jedhe. Ati ammoo waan qabduun jechuudha biyya ormaarra teessee waan argattee jette haga qabdurraa jechuudha sii galee waan humni kee danda'ee jedhu obboleewwan keenya kana gareen adda addaa tiimiin ijaaramee sappoorti goonee jechuudha. Mootummaarraa gargaarsi beeknu hin jiru ammarratti jechuudha. Maaliif mootummaan lafarraa nu duguuguudha wanti inni kaayyeeffatee ka'ee jedhe jechuudha. Haadha manaa nafxanyaa ta'ee jechuudha. Waan abbaan manaa haati manaa jechuun waan abbaan manaa ajaje gooti. Dr. Abiy Ahmad sirni Dr. Abiy Ahmad yookaan sirni paartii biltsiginna haadha manaa sirna wayyaane yookaan sirna nafxanyaa ta'eeti amma dalagaa kan jiru jechuudha. Kanaafuu waan nafxanyaan ajajeedha kan guutu. Oromoo lafarraa daguuguudha. Hayyuu Oromoo lafarraa balleessuudha. Qabsaa'ota Oromoo lafarraa daguuguudha. Wixinee isaan waggootan sadan darban erga dhufee inni taayitaarra bahuutii kaasee Jawaar Mohammad ajjeesuudhaaf yaalan ta'uufii didee wanti sun milkaa'uu dinnaan amma osoo marsan rabbiin fidee carraa kanaan walitti galcheef jechuudha. Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaatiin jechuudha. Milkaa'anii jiru isa already. Taargeetiin isaanii inni guddaan bakka deeman hundatti artiistii isaan irratti gufuu ta'aa ture jechuudha. Artiist Hacaaluu Hundeessaan sagantaa isaan fakkeessuudhaaf dhiyeeffatan hundarratti dhaqee adda durummaadhaan roorroo hawaasa keessatti geggeeffamaa jiru nama akka TV baasee mul'isaa ture jechuudha. Hawaasa addunyaatti jechuudha. Diinni isaanii guddaan Hacaaluu ture jechuudha. Nyaatanii jiru isa. Kan itti aanee jiru Jawaar Mohammadii already isaan amma harka keessa galfatanii jiru jechuudha. Oromoo akkanatti rafnee irra taanaan wallaahi billaahi isiniin jedha salphina guddaatu nu mudachaa jira jechuudha. Akkuma amma dura barreeffamaa ture jedhe miidiyaa hawaasummaa irratti carraa lama qofa qabna amma irratti.
waan qabnuun hugna qabnuun jechuudha. Rammoon yoo mataa tuqanii jedhan hin sochooti bara hamma hugna nus waan dandeenyuun kallattii dandeenyuun jechuudha hugna keenyaan jechuudha. Fakkeenyaaf an biyyaan baarran jira miti asirratti wanti gochuu danda'u. Dinagdeedhaan obboleewwan keenya achi keessatti rakkoon adda addaa irra qaqqabaa jiru cinaa garee ijaarrannee waan qabnu walitti buufnee isaan deeggaruu qabna jechuudha. Biyyoota adda addaa jirtan irratti fakkeenyaaf jechuudha inni Arsii gama Arsii irratti garee tokko ijaarrate kana yoon jedhu Oromoo qoqqooduudhaaf miti moor wanti sun akka salphaa ta'uudhaaf jechuudha. Maaliif osoo guutumatti gareen tokko ijaaramee gareen tokko namoota 250 ol fudhachuu hin danda'u gareen WhatsApp tokko jechuudha. Kanaafuu haga dandeenyuun garee kutaa kutaadhaan uumnee jechuudha. Obboleewwan keenya biyyan baa jirru qarshii walitti qabnee obboleewwan keenya rakkoo adda addaa keessa kun ijoollee hedduu cafaqamaa jirti. Kaleessa nama 95 dhabnee jirra jechuudha. Har'as waan keessa jirru intarneetiin bakka adda addaatti badee jira jechuudha biyya keessatti. Waan uumamaa jiru quban qabnu jechuudha. Obboleewwan keenya hedduu wareega keessa jiru. Mootummaan nama nyaataa kun Oromoo lafarra daguuguudhaaf of duuba deebi'aa jiru. Waan isaan kaleessa Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwachaa turan viidiyoo achirraa qaqqabe yoo argitaniitu ta'e hundi keessanuu isiniif gala jechuudha. Waan bineensa irratti hin dalagamnetu obboleewwan keenya irratti geggeeffamaa jira jechuudha. Du'a irratti du'a jechuudha. Nu ajjeesanii reeffa keenya irratti dhiichisaa jiru jechuudha. Hin gaddinaa miira cimaa keessa hin galinaa. Kana yoon isiniin jedhee jedhu namni obsa dhabee rifatee jedhee abdii kuta. Abdii kutuun kufaatii. Obsa qabaadhaa, jajjabina qabaadhaa, cicha qabaadhaa. Rakkoon hagamuu yoo dhufee jedhe wallaahi billaahi hin dabarte guyyaan kun. Hin injifanna guyyaa kana jechuudha. Kanaafuu jennaan waan gochuu dandeenyu hundi keenyayyuu kallattii dandeenyuun jechuudha. Gama dinagdee kanaa waan godhamuu qabu godhamee obboleewwan keenya biyya jiranuuf ammoo akkuma argaa jirtan hayyoonni keenya toora intarneetii irraas argaa jirtu kallattii adda addaatiin roorroo dhiibbaa adda addaatti geggeeffamaa jira. Miidiyaan OMN amma dura biyya keessa waan jiru gabaasaa jiru cuufsiisanii jiru afaan hidhanii jiru. Taargeetiin Oromoon ittiin kallattii roorroosaa ittiin ibsataa ture tokko OMN dha tokko Jawaar Mohammadi gama muuziqaa yookaan artiitiin ammoo artiista Haacaaluu Hundeessaa ture jechuudha. Ijji nuti qabnu lamaanuu cufamee jira jechuudha siniif galee amma irratti nuti uleedhaan deemaa jirra jechuudha. Jaamaanis ulee harkatti qabu garuu mana ciiseen taa'uun socho'a jechuudha olittiidhaan barbaaddataa. Guyyaa tokko rabbiin ija nuuf banuu mala jechuudha. Kanaafuu jennaan ammas abdiin murinaa. Cicha qabaadha garaan keessan haa jabaatu. Namni abdii muree jedhe karla danda'u. Isiniif galee rakkoon har'a nu qaqqabe kun ni dabarti. Kan darbuu dandeenyu ammoo yoo wal dhageenye yoo tokko taane qofadha. Isiniif galee kutaa yookaan dhaabaan wal hirree ati jimmaa ati gaadda ati kana deeggarta ati sana deeggarta jechuu osoo hin taane yoo dhuguma ilma namaa taate kan gosaa dhiise yookaan kan sanyummaa dhiise ilma namaa qofa yoo taate waan mootummaan kun amma biyya keessatti raawwachaa jiru yoo sammuu bilisaan laalteetta ta'e rakkoo Oromoo irra qaqqabaa jiru kana cinaa dhaabbachuudhaaf wanti duuba si deebisu hin jiru yoo nama taate sunu yoo nama taate jechuudha. Sii galee kanaafuu jennaan obboleewwan koo wanti isiniif dhaamuu barbaadu hundi keessaniyyuu kallattii jirtan irraan jechuudha. Garee ijaarradhaati obboleewwan keenya biyya jiranu kana cinaa dhaabbadhaa. Dabalataan ammoo intarneetiin yoo cufamee jedhe obboleewwan keessanitti bilbilaati rakkoo biyya keessa jiru yookaan infoormeeshinii naannoo isaan jiran irra jiru kallattii danda'ame nuun gahaa yookaan namoota dhimma siyaasaa kana feesbuuk irratti geggeessan irratti dabarsaa jechuudha infoormeeshinii jiru jechuudha. Isiniif galee haala kanaan rafnee irra taanaan akkuma Haacaaluudhaaf reeffa Haacaaluutiif olii gadi raafamee akka kana sammuun keenya raafamaa jiru rakkoo obbo Jawaar Mohammad fa'irra obbo Baqqalaa Garbaa fa'irra qaqqabus wanna tokko iyyuu wabii hin qabnu jechuudha. Qilinxoon ergasii cufamee jedhe irra jaraaf banamee jira jechuudha. Jaratti seensisuudhaaf cufan jechuudha amma duras. Sadarkaa kanarra geenye jechuudha. Sadarkaa kana duune jechuudha. Ammas taanaan ilmaan Oromoo sabboontonni qeerroon Amboo keessatti argamanii jiranu reeffi artiista Haacaaluu Hundeessaa akka Finfinneetti deebi'ee awwaalamu jedhanii ejjennoon isaan fudhatan waan sappoort godhamuudha jechuudha. Maaliif Atsee Minilik yeroo nan kobarraa ka'ee dhufee reeffi isaa Finfinnee keessatti awwaalu eenyuun ta'eetinni siidaan dhakaan maqaa isaatiin dhaabbatee Finfinnee keessa jiru eenyuun ta'eetinni Mallas Zeenaawii Maqaleerraa ka'ee dhufee reeffi isaa kan Finfinnee keessatti ijaaramee jedhe eenyuun ta'eetinni artiista Haacaaluu Hundeessaa lafa handhuura Oromoo Finfinnee irratti akkamittiin awwaalcha dhorkama maali kuni? Ajjeesanii reeffi isaallee Finfinnee lafa handhuura Oromoo irratti ajjeefamtu hin awwaalamu jechuudha. Kana hundi keenya iyyuu bira dhaabbannee kallattii barbaachisu hundaan jechuudha. Mudhii keenya hidhannee waan gochuu qabnu hundi keenya iyyuu bilchinaa fi jabinaan haa raawwannu isiniin jedha. Cicha qabaadhaa. Olii gadi hin raafaminaa garaan keessan hin borcamin hin boohinaa boo'ichi kufaatiidha. Sii galee diinan nutti kolfa jechuudha. Diina ofitti hin kolfisiifnu. Waan kana ni dabarra ni injifanna waan ta'eedhaaf harka hin laatinaa. Nafxanyaan har'as diina Oromooti, kaleessas diina Oromooti, borus diina Oromooti. Kan hundi keenya iyyuu jala sararree barreerra. Obboleessi keenyas kana jedheedhaaf ajjeefame miti. Akkas taanaan nuti hundi keenya iyyuu du'aaf qophiidha jechuudha. Har'arraa kaasee an qophiidha. Rabbiin kan na beeku jechuudha. Wallaahi billaahi maqaa Rabbiin kakadha.
Nafxanyaan kaleessas diina har'as diina borus diina Oromooti. Kanarratti hundi keenya iyyuu of amansiifnu yoo dhuguma dhiiga Oromummaaf keessaa qabaatte jechuudha. Kanuma isiniin jechuu barbaada waan nama isiniin jedhe kanarratti hin laafina obboleewwan keenya kallattii adda addaarra jirtanu wal quba qabaadha wal dubbisaa keessaan garee ijaarradha garee irratti waan humni keessan danda'u jechuudha aktiif taati jechuudha yoo hamman qabaan illee namarraa liqeeffadhuuti waan kanarratti shoora kee ooli obboleewwan keenya hedduutu hospitaala keessatti rakkachaa jiru yeroo ammaa irratti immoo yoo ati kiisiidhaan waan qabaanne namni hagana fuudhee barfee tokko fuudhee si waraanu hin jiru jechuudha si galee inni du'ee jedhee warra dhiyoo baafatee jira kan lafeen cabee kan jilbi cabee kan garaan tarsa'ee akka kanatti lafa ciisaa jiru jira jechuudha. Saantima kiisiin qabu qabsoo Oromummaa kanaaf ol bahee harka duwwaa akka sanatti ta'ee jedhe jechuudha. Kana cinaa dhaabbachuu qabna nuti isin jirra jechuu qabna jechuudha obboleewwan keenyaan. Kanuma isiniin jechuu barbaade yoo isin mijate viidiyoo kana